Yooyaa kam jirtu daawwattoota OMN kun qophii gaaddisa Rabadooriti. Qophiin gaaddisa Rabadoorii keenya kana har'aa as studio OMN magaalaa Finfinneetti argamurraa isaniif darba. Dhimmoota ammee ta'an kakaafnetiin mari'annaa na waliin Profeesar Hizqeel Gabbisaa fi Jawaar Mahammad jiru. Nu hordofaa affeerra keenya dhimmoota adda addaa kan ammee ta'an current issues kakaafneetiin dubbanna. Jijjiirama aangoo dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti ta'e kanaan jalqabnu marii keenya Jawaar yoon siin jalqabe jijjiiramni aangoo godhame kan akkamitti xiinxaltateen? Feesbaaluutti hoggalaalte alarra hoggalaalte mootummaa federaalaa aangoo federaalaa cimsuudhaaf namoota naannoorraa akka fudhatanitti kan ilaalamaa jiru. Deengaddaanis akkasumatti ilaalaa ture. Sanii as garuu wantoonni tatta'aa jiran hoggalaaltu aga tokko paarticha keessatti rakkoon akka jiru qoqqoodamiinsi akka jiru kan agarsiisudha. Ce'umsi kun ammas dambalii galaanaa hamaa keessa darbaa akka jiruu fi kun ammoo ODP keessatti akkasumas sadarkaa PRDF'tti daaqamsi ammas akka jiru jabaachaa akka jiru perhaps akka namoonni jechaa jiranittis ODP sabboonummaa Oromoo walitti gaarreeffannaa fi wal shakkirraa gara fuulletti walitti buusutti sadarkaa geessutti akka jiru kan argaa jiru. I think Professor Hizqeel jijjiiramni aangoo kun sabboonummaa Oromootirratti waan aggaamame yaadni akkasiillee jira. Karaa keetiin akkamiin ilaaltate? Jalqaba waanuma jedhaniif godhan jennee yoo ilaalle jechuun naangoon hojiin kan kenname dhaaba ODP'tti. Sababii kanaaf nama ramadatee hojjechuudhaaf fedheeti gochaa jira yoo jettee ilaalte waanuma fakkaatu ta'uudhaaf hin danda'a. Akkaataa isaan jedhan waan jijjiirama kana fidaniif akkaataa isaan jedhanitti yoo fudhatte akkasitti fudhatamuu danda'a. Garuu akkaataa isaan jedhan utuu hin ta'in namni immoo akkamitti fudhatee jira, akkamitti ilaalee jira. Namni Oromoonis haa ta'u uummanni Itoophiyaa kan biraas akkamitti fudhateetu jira. Yoo isa ilaalte shakkii keessa nama galcha. Tokkoffaa amma maaliif ta'e? Kanaan dura bolammaan yeroo inni itti barbaadamu, bolammaan ol bahuudhaaf yeroo inni itti barbaadamu jira ture. Yeroo sanatti ol hin kaane. Jijjiiramni naannolee adda addaa irratti yeroo pirezidantii jijjiiran asitti hin taane. Maaliifi obbolammaan uummata Oromoo biratti fudhatama qaba. Namni hin dhagahan. Sababii dhagahamuu fi yeroo ammaa kana keessatti yeroo ittuu naannoo Oromiyaa keessatti nama fudhatama qabu, nama amantaa uummataa fudhachuudhaaf danda'u irraa kaasuun yeroo ammaatti kaasuun maaliif ta'e jedhu gaaffii kaasaa. Gaaffii inni kaasu sanarraa immoo immoo ilaalte dhiibbaatu irratti godhamaa jira dhaaba sanarratti. Oromoo keessaatu hin ta'in Oromoon obseetii dhaggeeffateetii gaaffii isaatiif yeroo eeggataa jira. Iddoo kan biraatiitii dhiibbaatutti godhamaa jira. Warra Oromoo keessaatiitii Oromoodhaaf antummaa qaban isaaniin keessaa qulqulleessaa kan jedhutu dhiibbaan waan jiruufi dhiibbaa sanaaf deebii kennuudha yeroo sababii kanaaf amma ta'ee jedhama. Akkaataan inni ta'es yoo itti ilaalame hatattamaan ta'e. Hatattamaan gaafuma tokko fuudhanii caffee waamanii bolammaa geggeessanii guyyuma takkatti ta'e maal kun hundumtu maaliif barbaachisa kan jedhu gaaffii kaasa. Bolammaa Magarsaa hanqii meeqa ofiisaatii haa qabaatu iyyuu malee akkuma nama jechaa ture amaanaa namti jijjiirama kanaayyuu nama sanatti kenname malee dhaabatti miti kan kenname. Nama sanadha kan amanamu. Isa ol baasuunii amantaa uummanni irraa qabu sana wajjin ol baasaa jettee yoo gaafatte naannoo kan biraa irratti akka Oromoo irratti fudhatama isaa hin qabu akkamittiin ta'a kan jedhu irratti akkaataan inni ta'e sanatu rakkoo fida. Yeroo itti Oromiyaa keessaatii nama akka isaa barbaadamu hojii meeqa gochuudhaaf barbaadamu sana keessatti akkaataa kanaan deemsisuun isaa piroosesii isaa jechuudha. Sadaffaan immoo inni federaalaa fi naannoo jedhanii dubbatame sun yeroo baay'ee namoonni aangoo gurguddaarraa naannoorra jiran federaalatti ba'anii muuxannoo argatanii federaalas deebi'anii dubbatu jedhu kuni
innis shakkii keessa nama galcha. Maaliif yoo jette mootummaan federaalaa warri naannoo Oromiyaa bulchan lafa isaanitti leenjii argatan miti. Lafa isaanitti leenjii argatanii deebi'an nama waa'een xaayibaa kana ka jedhame. Dargaggeetti waan taatee fi ol baatee muuxannoo fudhattee deebitee immoo pirezidantii taati jechuudha. Waan kana sadanii fi akkaataa namni itti fudhate yoo ilaalte. Waan isaan jedhan sun ta'e akkaataa namni itti fudhate. Kun immoo hundee waan qabu miti jechuudhaaf miti. Akkaataa namni itti fudhate yoo ilaalte shakkii guddaa keessa waan nama geemsisudha. Wanni deemaa jiru isa jedhan utuu hin ta'in waan kan biraatu deemaa jira jechuudha. Okay. I think dhiibbaa jechi dhiibbaa jechuun illee hedduu na quubsite waan akkasii wanni fakkaatullee waan akkasiiti. Because tokkoffaa aangawoota afur moo sadii yeroo wal fakkaataa keessatti kaasanii beekta. Pireezidentiidha, itti aantuu pireezidentii, hoogganaa biiroo tikaa. I don't know namoota akkana kana riijinii guddaa akkana keessa yeroo wal fakkaataa tokkotti aangoorra kaasu jechuun maal jechuudha. Sabboonummaa irratti OPDOf yeroo dhiyoo kana wal gaheetiin ibsa ejjennoo baase keessatti waan sabboonummaa kana gulana hin dubbanna. Sabboonummaan dagaaguun isaa rakkoo guddaa biyya kanaaf akka ta'e clearly ibsee jira. So wanti Oromiyaa keessatti ta'e kun akka yaada kiyyaatitti sanuma dhiibu Oromiyaan amma warra sabboontota ta'een buluu maltu sabboonummaan kun rakkoo biyya kana keessa fiduu jira. So karaa dandeenyeen mataa dhahuu qabna. Akkas fakkaata ilaalchi adeemsi isaaniitillee akkuma siin jedhe aangoota afur gurguddaa naannoo guddaa akkanaa keessa yeroo wal fakkaataa keessatti irra kaasuun wanni akkana ta'uu iyyuu hin danda'u. Even opposition party no so filannoo irratti aangoo qabatteetiin jette waan security fa callisanii irraan kaasan laanuma laana jalaa kaasanina. Dubbiin dubbii dhiibbaa qabdu dubbii sabboonummaa kana akka inni quucaru yookaan akka inni qancaru dhiibbaa gara alaatinis ODP irratti ta'u wanti jedhu I think waan ifaan mul'atu fakkaata. Jawaar kanarratti yoo yaada yoo qabaatte itti dabalta garuu yoo itti fufneetiin jenne egaa amma haala OPDOn keessa jirtu yookaan ODPn keessa jirtu mee aggamnu wanti kun eegata ta'e duuba jechuudha. Dura bolummaa yeroo kaasan odeeffannoon qaburraa isa kanatti fakkaatetti mootummaa federaalaa laaffate qeeqni jedhamu waan jiruuf gaddus isaas fidatanii cimsachuudhaaf waan fakkaatu ture. Sanboodha waggaa wantoota ta'an hoggaa laalte shakkii amma as baba'u kan agarsiisa. Xayyibaan achirraa kaafamuun san qofaa miti lammaaf xayyibaan yeroo tokko kaafamuun simboolikalii waan dubbatu qaba. Qabsoota waggoota eega OPDOon qabsootti makamte as jarri lamaan kun mallattoo diddaa mallattoo sabboonummaa Oromooti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate OPDO qushaasha wajjin Oromoo kan akka gurfatu kan godhe Lammaa Magarsaan itti aanee Xayyibaa yoo jenne waan hedduu keenyatti fakkaatu. Hojiin isin Shaashamannee irratti hojjechaa turte icons warri ta'ee as bahe sabboonummaadhaan warri ilaalamu dhaaba san keessatti jara lamaan kana yeroo tokkotti kaasuun maaliif jettee hoggaa laalte. Lammaffaa warri bakka bu'ee dhufe Shimallisis Addisuunis guyyoota lamaan itti aanee dhufan waan haasayan hoggaa laalte shiftiin sabboontota kanarraa maqsu akkasumas immoo sabboonummaa Oromoo irratti bishaan naquun akka jiru kan argaa jirru. Kun immoo lafatti hin taane akkuma reefus galjeetti ji'a darbe kana keessatti duula baay'ee cimaatu godhamaa ture. Lammaa irratti duula baay'eetu godhame, Taakkalaa irratti duula baay'eetu godhame. San qofa osoo hin tahin sadarkaa walgahii Ihaadegitti illee dubbiin kun ka'ee duula baay'eetu godhamaa ture. Kanaan wal qabata kabiraa wantoonni keessa dhageenyu baay'ee jira. Amma wanti ifa ta'aa jiru garuu jira. ODP'n rakkoo guddaa keessa seenaa jira. ODP'n primarily Oromiyaa hooggana. Uummata Oromoo hooggana. ODP'n amaanaan itti kennamee jira.
amaanaan sun lammaatti kennamee lammaan kanarraa maqee jira. Already dildilli Oromoo fi ODP jidduu jiru ka'ee jira jechuudha kanarraa. Lammaffaa ODP hamma tokko hireen kan kenname sababa lammaan sabboonummaa Oromootii fi Oromummaa dhugeesseefi. Seenaa Oromoo himata naaritiivii Oromoo dhugeesseefi waan biraati miti. By the way lammaan Oromoof beeki misooma guddaa inni fide hin jiru. Dhugaa Oromoo galche. Dhugaa qabsoo Oromootti Oromoof galche. Namni dhugaa san galche ka'uu qofa osoo hin tahin ka'uullee beekta namni hanga tokko murumsullee fudhachiisuuf yaallee turre. Itti aansee wanni godhame garuu extremely alarming. Dhimmaan olee fi calanqoo irratti wanni ka'e dhimmoota goobanaan wal qabatanii ka'an dhimmootuma waan yayyaalame kan hoggaa laalte karaan faallaa akka deemamaa jiru kan argaa jirtu jechuudha. Sanumaan wal qabatee amma taakkalaadhaan wal qabatee wanni ka'aa jirus yoo ka itti fufiinsan kan deemu taate paartii keessatti bakka lamatti baqaquun amma ifatti mul'ataa jira. Bakka lamatti baqaquun jira kun immoo uummata Oromootiin wal dura dhaabbannaa guddaa akka fiduu danda'uu fi paartichas dubbii biyya tanaatis gara boqonnaa itti aantutti waan ceesuu natti fakkaata. Hayyee galatoomii itti fufaa mariin keenya Profeesar Hizqeel sabboonummaa Oromoo kanamee akka kaafnu. I think akka biyyifaa yaadanitti sabboonummaan Oromoo kana qabatanii biyya Itoophiyaa kana hoogganuun hin danda'amu. So haga dandeenye downplay godhu yookaan isa qaqqabuutu barbaachisa. Ilaalcha akkasii qabu fakkaata. Marii amma goone kanarra yoo laallu waan isaan godhaa jiranillee waan isaan dubbachaa jiranillee yoo laallu. So Itoophiyaa kana sabboonummaa Oromoo ofirraa mulqan malee hoogganuun rakkoo ta'a. Kan Itoophiyaa kana amma hoogganuudhaaf adeemaa yookiis immoo hoogganaa jira yoo ta'u paartii isa kamtu irraa ol bahe yoo jenne OPDO miti. Jalqaba Oromiyaa bulchuu danda'u irra jira OPDOon Itoophiyaa bulchuudhaaf. Utuu Oromiyaan bulchin achi ol darbee Itoophiyaa bulchuudhaaf danda'a jechuudhaaf hin danda'amu. Hundeen isaa asi. Haqa Oromoo dhoksitee haqa Oromoo irra jettee seenaa Oromoo dabsitee utuu Oromiyaan bulchin akkamittiin Itoophiyaa dabartee bulchuudhaaf dandeessa. Kaleessa danda'amee ture har'a hin danda'amu. Uummanni Oromoo waan barbaadus beeka waan barbaadu gaaffii gaafatu sunus gaaffii seera qabeessadha. Isarraa deebi'uudhaafis hin deemu maaliif gaaffii haqa qabeessa gaafateetu jira. Kanaaf immoo yaada tokko jalatti hiriiree jira Oromoo. Waan Oromoon barbaadu waan seera qabeessa waan haqa qabeessa ta'e kana faallaa deemtee Oromiyaa utuu bulchin Itoophiyaa bulchuudhaaf hin dandeessu. Akkaataa isaan amma itti deemaa jiran OPDOon waan isaan irraanfataa jiran. Tokkoffaa Oromoodhuma keessatti iyyuu OPDOon namni kan dhagahuu ni jalqabee waggaa 25 booda gaafa isaan haqa Oromoo kanatti deebi'anidha. Silumaayyuu waa'een OPDO kana keessatti utuu rakkoon irra jiru mooraa sabboonummaa Oromoo keessaa baatee haqa sama kan biraa yookiis waan nama kan biraan uummanni kan biraan himatu gochaa Oromiyaa bulchuus Itoophiyaa bulchuus hin dandeessu. Kanaaf wanti ta'uudhaaf adeemu yoo OPDOon yookiis ODP'n yoo isa kan Oromoo seera qabeessa utuu hin taane gaaffiin Oromoon gaafatu seera biyyanaa waan faallessutuu ta'e dhuguma bulchuudhaaf hin dandeessu jechuu dandeessa. Seera biyyanaa ala waan ta'e waan gaafate hin qabu Oromoon. Gaaffii sadii kan qabu seera kana ala waan gaafate hin qabu. Isa utuu hin eeginiif waan seerri eeyyamu sana mirga seerri eeyyamu mirga namoomaa waan kennamu sana isa utuu hin eeginiif dabartee kan biraa ijaaruudhaaf yaaluun ufumaa hiixachuu duwwaadha ta'a. Gara lamaanitti dhabuudhaatti itti geessaa jira. Keessumaa immoo utuu kan biraa ta'e illee utuu dhaaba kan biraa dhaaba uummata Oromoo keessaati amantaa qabu yeroo dheeraadhaaf qabu utuu ta'eeti waan isaan deemaniif hin beennaa jechuu dandeessa. Amma garuu gaaffiin kan ka'ee jiru OPDOon lafa duriitti deebiteedha. Lafa ODP ta'uu dhiiste OPDOtti deebitee isa irrayyuu immoo darbanii isaanumtuu immoo ODP'n kun isarraayyuu immoo booji'amaniiru humnoonni gara biraan booji'eera kan jedhutti geesse.
Kaniif biyya kana bulchuudhaaf sabboonummaan Oromoo har'a lafa gaheetti har'a lafa geessa kaleessaa miti. Isa kaleessaa miti. Gaafa sirni nafxanyaa jibbu sana miti. Amma biyyattii kana kan ijaaraa jiru sabboonummaa Oromooti. Isa bilchaate, isa seera beeku, isa uummata gambaraatiif haqa isaanii eegu. Isa kanaan fuutee sarratti ijaartee Itoophiyaan ijaartoo ta'e Itoophiyaanuma kanatu baduudhaaf adeema malee Oromoo irraanfattee haqa waan akka kanaa qabu kana dhugaa Oromoo irraanfattee utuu hin dhugoomsin gara fuulduraatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin danda'amu. Isa iyyuu immoo Itoophiyaa maali isa jedhan sana dubbiin. Itoophiyaa isa kaleessaati moo isuma gaaffii uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaa hundumtuu gaafate sana gaaffii dimokiraasii, gaaffii walqixxummaa, gaaffii bilisummaa sana kan deebistu Itoophiyaa sana ijaaruudhaaf adeemta moo akkuma amma waggaa darbe kana kennutti maamaa ture. Itoophiyaa kaleessa dhufte deebisuudhaaf rakkina guddaa keessa lixaa deema jechuudha. ODP'n akkasittiin deeme. Seenaa ofiisaatii irraatis ka'ee waan amma gochuudhaaf deemu irraatis ka'ee rakkina ofitti fiduudhaaf malee waan milkaa'u natti hin fakkaatu jechuuf hin jedhe. Hayyee hedduu galatoomi. I think Jawaar waan Professor Rizqeel jedhe irratti waan gabbiftee qabaatetti dabalta. Ammoo yeroo hedduu waan jettu qabda beekta waan public speech gootu. Uummanni Oromoo qeerrooni amaanaa qabsoo isaa Lammaa Magarsaaf kennee jetta. So gareen inni amaanaa san hoogganuyyuu tiim Lammaa jedhama maqaa isaatiin moggaafame. Kun amma maqe riqichi cite jettee duratti cabeete. So what's next? Amaanaa irraan deebi'a. Amaanaa Lammaa qofatti kenname. Lammaa hoogganaan isa. Namni OPDOf fi Oromoo walitti dhiheesse Lammaadha. Gareen achi keessa jiru garuu tureera. Lammaa maqsuudhaaf egaa irratti hojjechuu eegalan. Nan yaada dabara deemgaddaa akkuma biyyaan kutti dhufuudhaaf qophaa'aa turetti. Jecha tiim Lammaa jedhu kanan fayyadaminaa jechuu eegalanii turan aktivistoonni gara san jiran yoo yaadatte. Ciccineetuma dhiibne. Gatiin jecha tiim Lammaa jedhu kun gadi bu'uu dinnaan itti fayyadamaa deeman. Amma immoo Jiru gara jechuutti deemamaa jira jechuudha. Gowwummaadha beektaa. Gara tokko tokko waan godhan galaalte alaaqii isaa minifti laqalqaal jaamaarri yoo mammaaku. Lammaan karaa ishee takkitti jarri qabduudha. Beekte? Bakka Lammaan jirutti mormitoota fillee xiqqoo eeguun rakkisa ture. Father figure biyya Oromoo ta'ee as bahee ture. San qofa otoo hin ta'in I don't think isaan keessa paartii san keessa namni haga isaa sabboonummaa Oromoo hubatuu fi madaqsuu fi hoo dubbatu onnee Oromootiin dubbatu hin jiru. Oromoon naa kijibsiisu. Isaan keessaa hoo dubbatu namni akka Oromoo dubbatu suma qofa. Ijoolleen tokko tokko jala jijjiiran isarratti moodel ta'anii babba'an jiru. Amma kana hunda maqsuutitti kan deemamaa jiru. Kun rakkoo uumaa jira. Bakka isaa beekiiwwan baay'ee obsame beektaa waggaa darbe kana waan himata Oromoo qabsoo kana jijjiirama kan fide Oromoodha. Oromoon immoo calliseeti miti. Nadaajii gaaza qaba gaaza ittiin jijjiirama kana fide sabboonummaa Oromooti. Gaaza kana of jalaa jiiksaa fagoo deemuu hin dandeessu tokko kana. Lammaffaa gaafii amma Isgaa'eel gaafattee jira. Wanuma qabsoo Oromoo wajjin dhalattee as geessee jira. Sabboonummaa Oromoof maqaa Oromoo jedhu kana fayyadamnee biyya kana bulchuu hin dandeenyu kan jedhu. Duri bilisamuu hin dandeenyudha. From the 60s onward. Maqaa Oromoo jedhu kanaan yoo deemne Oromoo nu sodaata maal nu godhaa kun immoo lakki maqaa Oromoo kana yoo deemne malee Oromoo yoo deemnee ijaaruu hin dandeenyu. Yaanni jedhu kun bal'ataa dhufe. Baroota asaanaa kana keessatti yaanni lamaan kun walitti araarame. Sabboonummaan Oromoo malee gara fuulduraa deemuun akka hin danda'amne. Sabboonummaan Oromoo garuu biyya kan diigu biyya saba kan balleessu osoo hin ta'in Oromoo imaanisifteet godhee humna kaan biyya kaanis wajjin kan fudhatu kan ta'udha jechuudha. Oromummaan kun maal godhuu qaba garuu biyya kanatti yoo maal godhe wayya. What do we need to do to prove? Jechuun baroota dabre kana keessatti warri wayyaanee Oromoon qeerroon Oromoo kun yoo ol ba'e saba kaan balleessedhani
saba biraa dhiisii sabni Tigree qajjiisni tokko doorraan tuqamin sirni kun jijjiirame kun dhufe. Kanaaf suni sabboonummaa Oromoo irraa dheessuun akkuma reefu jedhe taankii ofiif jalaa dhoosudha. Taankii jechuun taankii gaazaa of jalaa dhoosudha tokko kana. Lammaffaa Itoophiyaan amma biyya sabboontotaati. Naannoo Somaalee sabboonummaa Somaaleetiin alatti abadan bulchuu hin dandeessu. Naannoo Sidaamaa sabboonummaa Sidaamaatiin alatti bulchuu hin dandeessu. Naannoo Tigraay sabboonummaa Tigraayiin alatti bulchuu hin dandeessu. Naannoon Amaaraa the last one to fold sabboonummaa Amaaraatiin alatti gadduun sabboona Amaaraa ta'ee moderate ture. Innuu dadhabeera jechuudha. Biyya kanatti sabboonummaa dhabamsiifna. Ukkaamsina jechuutu Haayila Sillaasee nyaate. Ukkaamsina jechuutu Darguu nyaate. Inni ukkaamsina yookiin immoo sossobni bira dabarra jechuutu Wayyaanee nyaate. Ammas yoo kan ta'u taate sabboonummaa maaneej gochuu dandeessa. Akka wal dhahee ibiddan qabsiifne akka waliin cirree sabboonummaa walitti araarsuu dandeessa. You can reconcile the competing nationalisms akka mararaan jedhutti. San bira dabartee garuu sabboonummaa kanan balleessa. Maaliif bakka sabboonummaan Itoophiyaa jedhamu hin jiru soba. Kanuma garee tokko qofa. Civic nationalismin yookiin immoo sabboonummaan civikii ta'e gara fuulduraa sabboonummaa kana hundarraa walitti dhufee biyyi waloo yoo ijaarame eenyummaa waloo waggaa nu booda kana zamana daa'imman keenyaatii fi abaaboo keenyaa yoo ta'etti malee sadarkaa amma jirru kanatti hin danda'amu. Waan hin fakkaannedha. Kanaaf kun amma baay'ee yaachisaadha. Maaliif sitti fakkaate? Hogganaan amaanaan itti kenname bakka kaafameera. Isa jalatti warri itti aanee amansaa silaa qabanis kaafamanii jiru. Warri as ba'e immoo guyyoo bahetti sabboonummaa Oromootiin mataadhaan walitti kibbisanii jiru. Kuni amma kontiraaዲkshinii guddaa ODP keessatti uumee jira, kontiraadikshinii guddaa Oromoo Oromiyaa keessatti uumee jira, of course Itoophiyaa keessatti uumaa jechuudha. Kuni waan saffisaan gatta'anii ilaalamu yoo taate malee haala kanaan hin deemne. Maaltu jira sitti fakkaate? Irra deddeebi'ee akkan jedhetti cehumsi waan paartii tokkoon godhamu miti. Hoggana tokkoon dhiisitii paartii tokkoon godhamuu hin danda'u. Cehumsi warri jijjiirama barbaadu change agents, change seeking groups jennuun sun hundi bakka tokkotti walitti qabamee waliin dhiibuu danda'uu qaba. Paartiilee biroo ofitti dabalanii hogganoota biroo ofitti dabalanii of gabbisanii deemuu qaban osoo jennu OPDOma keessattuu amma faakshinii miti kilikiitu uumamaa jira beektaa? They are trying to hoggan jijjiirama kana cehumsa kana uummata bal'aan yookiin murama jaarmaayilee siyaasaa hundaan ta'uun hafeet OPDOdhaan yookiin ODPdhaan ta'uun hafeet murnaan ta'uun hafeet kilikii xiqqoo tokkoon cehumsa kana geggeessuu yaalamaa jira. Kilikiin xiqqoon sun immoo sabboonummaa Oromootiin walitti bu'aa jirti. Sigaleedha. Kanaaf kuni haala baay'ee rakkisaa ta'ee keessa isaan galchaa akka jiru kan argaa jiru. I think Galatoom Jawaar waan dubbii jajjabduu kaaftee mee babal'ifnee irratti dubbanna Professor Hizqeel. Itoophiyaan tuni Itoophiyaan biyya sabboontotaati jedhe Jawaar illeen. So sabboonummaa dura dhaabachuun hin ta'u. Ammoo biyyi tuni akka isheen itti ijaaramuu malteedhaan as a state of nations biyya sabootaati. Malee nation state yookaan biyya sabaatii miti, biyya saba tokkootii miti. So constitutionally heerri biyya kana akka inni itti ilaalu biyya sabootaati. Malee bifa saba tokkootiin hojjechuudhaaf biyya kana ijaaruudhaaf adeemsa akkasii miti. Ammoo amma yoo mootummaan federaalaa hojjetu laaltu sabboonummaa dadhabsuu, sabboonummaa akka enemy yookaan akka nyaaphaatitti ilaalu kuni ideologiidhuma, filoosofiidhuma constitutionii san keessa jiru waliin akkamiin ilaalama? Wal faalleessa. Akkuma tamma jette biyya kana keessa biyya sabootaaf saba lammootaati kan jedhu waan gaaffii qabu miti. Garuu kanaan dura mootummoonni turanii sabaaf sablammooti kun hin jiranii isaan kana hundumaa walitti laaqneetiiti kan bifa isa tokko duwwaa agarsiisneeti biyya ijaarraa jedhan miti. Inni sun akka inni itti kufe beekna. Biyyichis kan sabaaf kan sablammootaa duwwaatu hin ta'ini siyaasichi iyyuu mirga sabaaf sablammootaa kana utuu hin mirkaneessin lafa gara fuulduraa deemuudhaaf hin dandeenye gahe. Biyya sabaaf sablammootaatti dhugaadha. Isa haaluudhaan siyaasa deemsisuu dadhabbiin waan
argameefiti adda bilisa baasaa ummata hundumaatiif ijaarame isaantu mo'ate asiin as geenye. Gaaffiin amma qabnu iyyuu sirni federaalaa sun hojiirra ooluu didee akka sabaaf sablammootaatti federalizimii sabdaneessaatiin bullaa hojiirra ooluu dide jennaan fincilli kun iyyuu ka'e. Sababii kanaaf bara amma keessa jirru kana keessatti biyyichi biyya sabaaf sablammootaa ta'uu duwwaatu hin ta'in sabaaf sablammoonni kun mirga isaanii baranii mirga isaaniif gaaffii utuu isaan gaafatanii heerri biyya akka tamma jettu biyya federeeshinii sabaaf sablammootaati jedhee hundeensaa utuu lafa jiru isa kanarratti walii galtee gochuudhaaf hin dandeenyu yoo taane biyyaana keessaati sirna biyyi kun seeraan buluutti irra jira jennee heera biyyanaa isarratti walii galuudhaaf yoo hin dandeenyu taane waan dhugaa lafa jiru sana irratti walii galuudhaaf hin dandeenyu yoo ta'e rakkoo keessa jirraa jechuudha. Yoo ammoo mootummaa federaalaa warri fudhatan Oromoo keessaa bahanii qabsoo Oromootti makamanii sababii kanaan aangoo irratti bahanii garuu faallaa fedhiidhaa fi hawwii saba Oromoo adeemuudhaaf yoo danda'ame hin danda'amu. Oromoon amma agarsiiseeraam yeroo dhiyoo kana keessatti akka haqasaa keessaatti deebi'uudhaaf hin dandeenye. Kanarratti waan ani jechuudhaaf barbaadu biyyi kuni biyya kana bulchuudhaaf gara fuulduraatti dhiisisa gara booddeetti deebisnee akka bifa dhaaba uummata tokko yookiin saba tokko olaantummaa isaanii waan agarsiisuun deebisnaani akkaataan amma deemamaa jiru isa meenna haafuyyuu garuu biyya kana har'umayyuu bulchuudhaaf lafa Lammaa Magarsaa hin jirretti Lammaa Magarsaa irraa fuutee biyya yeroo ce'umsaa yeroo amaanatti kenname irraa fuutee akkamiin itti fufta? Mee immoo laali warra isaan bokkee buusan. Aannoleen faan hin taane jettee uummata Oromootti himaa akkas jettee himaa deemsisuudhaaf dandeessaa? Eenyutu danda'e amma ammaatti? Kanaaf isaan warra sabboonummaa Oromoo calaqqisuudhaaf danda'e onnee uummata Oromootti dubbachuudhaaf danda'e namoota sanarraa fuutee warra akkas dubbatanii wajjin gargar baaftee akkamiin deemsisuu dandeessa? Muuxannoo warri ODP'n qabanii muuxannoon isaan qaban akkuma kanaan dura TPLF irraatii baratanitti sobaaf ashaaxiraaf sharrii kana duwwaa hojjechuudhaan adeemsisuudhaaf adeeman. Amma biyyittiin ijaaramu yeroo isheen itti qabdu malee sharriidhaan yeroo itti deemuudhaaf dandeessu miti. Isa keessadha jiru. Keessumaati hundee ce'umsa kanaa kan ta'e hundee warraaqsa kanaa kan ta'e saba Oromootiif sabboonummaa Oromoo sadarkaan namarra gahee jiru sana keessatti irraa dhiiftee biyya haaraa ijaaruu dhiisi lafa duraatti deebisuu dhiisi isuma amma jiru yoo walitti qabdee waliin tursuudhaaf waan dandeessu miti amma akkasittidha kan inni mul'ataa jiru. Okay, galatoomii daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophiin keenya kan gaaddisa Rabadooriiti. Stuudiyoodha kallattiidhaan isanii darbaa jira itti fufaa mariin keenya Jawaar mee sittan deebi'a. I think akka barataa siyaasaatti illee dubbii kana ilaallu waan duratti kaafte kana Itoophiyaan biyya sabboontootaati. So saba hunda keessa naashinaalizimii jira jechuudha. Ammoo biyyi kuni as one political and economic community jiraachuudhaaf somehow nationalism kun yookaan sabboonummaan kun manage ta'uu qaba jette duratti illee. Wayyaaneen I think democratic nationalism sabboonummaa dimokiraatawaa itti OPDOn they tried that way. So akka barataa siyaasaatti gaafadha. Sabboontota adda addaa kan akkamiin manage godhuu danda'an biyya kana keessatti. Jechuun muummicha kaanu jaarraa natti fakkaata. Biyya kana keessa hoogganaan siyaasaa sabboonaa hin taane hin jiru jedhe. ብሔረተኛ ያልሆነ ፖለቲከኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ጀቻሳቲ ጀቻ ዱጋቲ ኤርጋ ከነታዬ ወገኖታ ሲያሳ ሰቦንቶታ ታንካን ለፈራ ደምሲፍቴት አይዲዮሎጂ ብራቲን ኮሙኒዝሚ ዋን ብራቲን ቡልቺ ተማ ከም ጎታ ወኖ ቀበኔን ቀባገበኔ ገባ ቦቤክ ከነራ ከ ቢቱን ገራ ፉልዱራ ጨው ከንደንዴሱ
sabboonummaa maana jiru goote sabboonummaan kun immoo lafumaan kaane yookiin feesbuukiin irra uumne akkaataa biyyattiin itti uumamte by the way biyyattiin biyya sabaaf sablammii ta'uu miti kan sabboonummaa uumame biyya sabaaf sablammoonni itti cafallaqamanii aadaan isaanii fi eenyummaa isaanii balleessuudhaaf itti yaadame state building projectiin zamana Haayile Sillaasee ture the nation and state biyyaa fi eenyummaa ishii tokko godhu eenyummaa babal'ina jigee jiru bal'ina sabootaa kana hunda ishii dhabama godhanii eenyummaa garee olaantummaa qabu san jalatti hunda isaa liqimsanii biyya tokkoof saba tokko uumuudhaaf kan barbaadame akka biyya Faransaayitti jechuudha. Kan sabboonummaa sabootaa kana uume diddaa saniiti. Hin jaballaqamnu eenyummaa keenya aadaa keenya hin dhiifnu kan jedhutu gara kanatti uume jechuudha. So in vacuum miti waan kaleessa uumame miti kuni. Historical forces humnoonni seenaa kana fidaa jiran. Gara fuulduratti akkamitti kan furamuu danda'amu. In theory warri amma yaada jechaa tures tura probably garuu sunis kufeera. Wanni ta'uu qabu maali? Federalizimii dhugaa irratti walii galuudha. Saboonni mirga hiree ofii murteeffannaa jechuunis qe'ee ofiitirratti nama ofii filataniin bula qabeenya ofiitirratti dhugaadhaan abbaa ta'anii biyya waloo keessatti aangoo isaaniin malu qooda aangoo isaaniin malu qooda dinagdee isaaniin malu kennaatis argachaatis jiraachuu danda'uu qaba. Self rule share rule kan jennu kun immoo sabboontota godina irraa kakaasuudhaan osoo hin taane sabboontonni walitti dhufanii sabboontonni Amaaraa sabboontonni Oromoo sabboontonni Somaalee kan Tigree walitti dhufanii wal falmii fi negotiationii godhamuun karaa tokkorra gahuu danda'uu qaban jechuudha. Kuni haala kanaan itti deemamuu qabu. Tanumaan xiqqoo digress gochuudhaaf barataa siyaasaa naan jette yeroo tokko taa'ee gallaalu wanni biyya kanatti godhamu siyaasaan waa'ee dantaati. Dantaa dhuunfaa, dantaa murnaa, dantaa paartii, dantaa sabaa. Wanni godhamu kun afra isaaniitu raagalaan jiru beektaa. Dantaa dhuunfaatis dantaa qondaalotaatis bakka hin ga'uun nama godhamaa jiru kun. Sabboonummaa Oromoo wajjin lola seenuun hoogganaa Oromoo keessaa baheef dhiisiti nama biraatiifuu hin ta'u. It's extremely dangerous. Maaliif sabboonummaan Oromoo ititee cimee bakka of duuba dhiibuu hin dandeenye irra gahee jira jechuudha. Tokko. Lammaffaani sabboonummaan Oromoo hammeenya hin qabu biyya kanaaf. Sabboonummaan Oromoo ititee jira. It has matured. Sababa ititeef sabboonummaan yeroo baay'ee yeroo mo'ate akka bishaanitti irra dhangala'a beekta. Sabboonummaan egaa deemee injifate after victory danfeet irra dhangala'ee expansionistii ta'a. Waan barbaade san argachuu qofa osoo hin ta'in kan amma duran gaafatanis gaafata. Sabboonummaan Oromoo gaafii Finfinnee haa obsu jedhee dhiise. Sabboonummaa ititee waan ta'eef. Gaafii afaan federaalaa hin dhiise. Warra isa ajjeesan adabuu hin dhiise. Warra isarraa madaaniif kaasaa gaafachuu hin dhiise. Because it has a mature nationalism. Nationalism political isaa keessi isaa bilchaate. Waggaa 50 sirna abbaa irree keessatti cafaqamaan guddateef sirriitti bilchaatee jira. Hoogganas intellectually illee cimaa waan ta'eef as baay'ee jira. Sabboonummaan Oromoo dhiibbaan yeroo tokko beeyta maal jenni warri arge galanni mooyyee darbaa katoomaa hirkisaa dha. Sabboonummaan Oromoo dhiibee akkarummaa wayyaanee jalaa isaan baase aangoo irratti isaan baase san qofa miti. Yeroo isaan silaa daddaaqan sanitti haqa ofii qofa miti haqa biraatu dhiibee fiduu danda'a ture. Biyya kana keessa bara dheengaddaa hanga sabboonummaa Oromoo hanga qabsoo Oromoo hanga qabsoo qeerroo humni hin jiru. Humni agaazii mo'atame. Humni wayyaanee military dinagdeen siyaasaan completely defeated yeroo ta'etti sabboonummaa Oromoo jidduu waan dhaabate hin jiru ture. Sabboonummaa dhiibee as hoggaa ga'u dhaabate. Okay, bakka nu gaa nu ceesaa jedheen. Isa afaan gara galanii lola itti banuun galanni mooyyee darbaadha. Mooyyee tumattee keessaa midhaan kee naqattee miilaan dhiitta harkaan illee miti beeki. Miilaan dhiitta. Ka toomaan beektaa homaan goone gattu meemi. Ka mooyyee ka silaa waan san sii fuudhee haguma toomallee kabajaa dhabe beektaa. Sabboonummaan Oromoo aykarummaa jalaa isaan baase. It's incredible. Aykarummaa jalaa isaan baase. Aangoo irratti isaan baase. San qofa miti. Yeroo fudhaa zanaa ja'aati biyya tana ceesisaa jedheen.
as deebi'anii warra sabboonummaa saniin walitti isaan araarsee sabboonummaa sun akka isaan jala hiriirtu godhe ofirraa bifa salphinaatiin bifa xiqqeessutiin himuleetti godhan beektaa ijoollee bifa kanaan itti deemanii amma immoo san darbee madaa Oromoo irratti Oromoon yeroo baay'een dubbadhe maal jenneen uummata Oromootiin madaa keessan faashaa irra kaayaa gara fuulduraa qooraa. Amma inni godhamaa jiru dhimma aanoleetiin dhimma calanqootiin wantoota birootiin wanni ati argaa jirtu maal jedhuudha garuu amboo dhaqanii Minilik faarsuun. What kind of joke is that? What kind of sick joke is that? Maal godhaa jiranii madaa kana naa fayyisaan jenneen sabboonummaan Oromoo. Faashaa irra anuu nan fayyifadha. Waggaa lamaan taana amaanaatti kennadhe gara mootummaa filameetti na ceessiidha kan jedhe. Isaan garuu maal godhanii faashaa san irraa buqqisaniit sooqidda itti firfirsanii mukaan waraanaa jiru beekta. Kanarraa waggaa laalte saaboteejii yoo godhamanii jiraatan malee warri isaan kuffisuu barbaadu keessa seenee yoo isaan laaqaa jiraate malee ji'a 5 darbe kanatti paartii kana keessatti wanni ta'aa jiru it does not make sense. Bifa siyaasaatiin dantaa ODP'tis kan tarkaanfachiisu miti. Dantaa Oromootis kan tarkaanfachiisu miti. In fact dantaa Abiy Ahmed illee kan tarkaanfachiisu miti yoo itti ilaalame. Kani osoo inni deemaa jiru goommaa isaa jalaa uraa jirudha. Osoo immoo taankii jalaa uraa jirudha. Kanaaf xiinxala kamiin hoggalaaltu nama yeroo tokko halkan faa ta'eetiin yaada. Maaliif kana godhaa jiranii? Why are they doing this? Akka isaanii ta'ee mee ilaalu mee nama dhuunfatirraa fedhii nama dhuunfatirraa ilaalu mee fedhii murnaatirraa ilaalu ka paartiitirraa maali jettee hoggalaaltu it just doesn't add up. Biccimtuu kaaftee ammoo sabboonummaa kana mee irrumatti haa turruuti. Sabboonummaan Oromoo ititee jira. Sabboonummaan Oromoo victorious yookaan moo'ataa ta'ee jira. Hagas illee lolaa miti violence miti. Patience qaba waan akkasii dubbachaa jira. Amma sabboonummaa akkanaa faranjiin patriotism jettiin beektaa dubbanne. Sabboonummaan garaa bal'ina qabu. Sabboonummaan ceesisee ilaaluu danda'u. Sabboonummaan akkasii tuni gara patriotism afaan Oromooti waan jennuun hin beeku ammoo warri afaan Oromoo beeknu gargaara. So sabboonummaa Oromoo kana ka akkana garaa bal'ina qabu, patience qabu, ka akkana biyyattiin haala hamaa keessa illee osoo jirtu Abiy Ahmed Prime Minister Abiy Ahmed fa mana masaraa Minilik galchee Victoria akkasii argachuu danda'e kana deebisanii waraanuun I think anillee akkuma Jawaar jedhe goommaa ofii dhoosu akkas natti fakkaata. Ammoo taatuti mee Professor Isqeel waan kanaatiin kanaan durallee hedduurra dubbachaa turte. Sabboonummaan Oromoo kuni itti ba'iin isaa gara fuuldura akkamiin xiinxalamuu danda'a? Sabboonummaan Oromoo kuni waanuma tokko miti. Yeroo keessa jijjiiramaadha dhufe. Gaafa Oromoon lafa bara Haile Sillaasee sana hundumaa walitti cafallaqee Itoophiyaadhuma tokko ijaaruudhaaf deemaa ture sana keessatti sabboonummaan Oromoo sirna nafxanyaa mormuudhaaf ka'e. Sirna nafxanyaan irratti ijaaree eenyummaa isaa irraa balleessee aadaa irraa haqee lafarraa fudhatee namummaa keessaa baasee gaafa sana lola sanaan ka'e. Anti nafxanyaa nationalism jedhatu gaafa sana. Gaafa isa immoo mo'atu 91tti mo'atee fixu 91tti immoo dhiibbaan irratti godhatamee jennaan siyaasa lafa kaa'eetiiti aadaa guddifachuudha jalqabe. Aadaa sana keessatti dhaqii guddateeti. Aadaa gaafa aadaa Oromoo sana aadaaf gadaa Oromoo gaafa baruu jalqabu heeraaf seera Oromoo gaafa baruu jalqabu ilaaf ilaamessa jiruuf jireenya Oromoo gaafa baruu jalqabu ummanni Oromoo tokkoffaa Oromummaa isaa jaallate. Qeerroon illee Oromummaa isaa jaallate. Afaan haaraadhaan dubbachuudha jalqabe. Afaan argaa dhageettiitiin dubbachuudha jalqabe.
afaan dur barate tun ta'in afaan argaa dhageettiitiin aadaa Oromoo keessaa kan madde kanaa fi injijjiirame sabboonummaan Oromoo jibba abaluutuun ta'in jaalala kan isaatii kan ta'e gaafa fincilli dhufu immoo fincilli 2014 jalqabee dhufe gaafa sana gaafa achii bahu waa'ee tokkummaa miti kan haasa'aa turre tokkummaa uummata Oromoo yookiis yaada uummata Oromoo fedhiin uummata Oromoo adda addaa jennee miti kan wal lolaa turre achii gaafa bahu immoo gaaffii seera qabeessa duwwaadha gaafate kan gara biraatti kan utuu hin darbin jedhu gara biraatti utuu hin darbin haqa Oromoo duwwaa irratti waan hundaa'een gaaffii gaafate pragmatic ta'e Itoophiyaadha kan ijaaruudhaaf achi as bahe isa kanarratti isa Oromoo keessaa bahe miti samma Jawaar jedhu isa Oromoo keessaa bahe miti halagaan illee irratti duuluudhaaf sabboonummaa Oromoo isa amma lafanni ga'e keessatti halagaan illee inni Itoophiyaan jaalladha jedhu irratti duuluudhaaf hin malu ture gochuun hin turre amma wanni deemaa jiru ajandaa Oromoos miti ajandaa sabboonummaa Oromoos miti ajandaa Itoophiyaatis miti kan amma deemaa jiru ajandaan amma deemaa jiru lafa duriitti isa deebisuudhaaf hunduma isaa walitti cafallaqxeeti warri ODPs waan isaan itti jiran ajandaa kan biraa dhaggeeffatanii isaaniin gammachiisuudhaaf gammachuu guddaa isaaniif kennuudhaaf itti hojjetaa jiru isa kanatti deebi'uudhaaf hin danda'amu karaa sana hin deemsisu karaa ajandaa gara biraadhaan deemsisu ODP hin deemsisu har'a ilaallee irra miti mee kana keessatti qabsiisee waa tokko jedhu yoo ODP'n akka dhaabaatti akkuma dhaabaatti gara fuulduraatti kan deema jette obbo Addisuu Araggaa lafa amma jiru sanarraatti deemu irra jira akkas jecha akkas Oromoodhaan jecha madaa sana qaxxee mukatti tumataa akkamittiin ODP yoo deemsisuu dandeessa agarsiisuu ODPdhaaf hin jedhan ODP'n iyyuu wantummaa Oromootti deebi'uu isaa agarsiisuudhaaf akka kaleessa dhiifama nuu gannaa jechaadhaan waan deemtu ta'uudhaaf hin danda'u jechuudha. Oromiyaanis immoo akka haaraatti buluu jalqabu irra jira akka kanaan duraatti hin dandeessu keessa deddeebinee dubbanneerra amaanaa Oromiyaas haqa Oromoos kan itti kenname nama tokkotti ergi ta'e namni sun irraa deemee lafa rakkoo itti dhalachuun irra jiru itti deeme makkalaakaa gaafa taatu borii yoo rakkoon tokko iddoo tokkotti dhalatte kan itti waraana itti baafta miti waraana kan itti baase kan jibbamu eenyu obbo Lammaa Magarsaati itti qabachuudhaaf lafa tolurra keesseen jechuudha hin balleessee gaafa jettu yoo Sidaamaan haqan qabaa yoo jette waraana walitti itti baafatte sicharraa jalqabee Sidaamaanis namicha isa sabboonummaa Oromoo uummata Itoophiyaa keessatti fudhachiise sana lakkiinni nama akkasii miti kunoo nama akkasiiti jetteetti qabachuudhaaf lafatti geessutti geessitee jirta. Akka dhaabaattis OPDOn lafatti fufuudhaaf dandeessu miti. Akka naannoottis Oromiyaan obbo Lammaa malee akka kaleessaa har'aatti dubbataa turan sana akka kanatti Oromootti dubbataa ajandaa kan biraadhaaf jechuudha. Gara biraa gammachiisuudhaaf haqa Oromoo irratti ejjetanii hin danda'amu. Yoo Oromiyaan immoo hin deemsistu taate akka Oromiyaan har'a taatetti hin deemsistu yoo taate Itoophiyaa sanas bulchuudhaaf hin dandeessu. Lafa Oromoon jedhu lafan sila jedhe lafa sabboonummaan Oromoo gahe sana irratti ijaaruudhaaf hin dandeessu yoo taate Itoophiyaa bulchuudhaaf hin dandeessu. Waan Oromoon gaafate seera Itoophiyaa heera Itoophiyaa keessaa ala miti. Amma warri kaan gaafataa jiranii heeruma sana diigiidha miti. Heerumti sun diigamuutu irra jiraadha miti. Heera diigdee Itoophiyaa kanatti ittiin bulchuudhaaf dandeessa. Obbo Taakkala Uumaa dantaa addaa Oromoon hin qabu yoo jette malee isin filannu jetta akkamittiin nama tokko heera irratti filannoon deemuudhaaf deemu isa faallaa isaa deeme yoo kana asii malee isin filannu warra jedhan ajandaa sana deemsisaa Itoophiyaa kana abadan deemsisuudhaaf hin dandeessu. Amma biyya diiguutti jirtu dhaaba keessanis diiguutti jirtu Oromiyaas diiguutti jirtu isarraati ol deebi'aa humna sabboonummaa Oromoo humna qeerroo humna seenaan fide sana loltee buluudhaaf hin dandeessu. Seenaatu fide seenaadhaan as geenye humna sana loltee humna sana yeroo dhaabbattee sumatu cafallaqamee dabarta malee isa dhaabsisuudhaaf hin dandeessu. Kanuman jedhe. Taakkala Uumaa dhimma faayidaa addaa Oromiyaa dhiiftu malee hin filatamtu jedhanii clearly anti-constitutional kanatti ta'aa jira biyya kana.
akkamiin gara fuuldura deemuu dandeenya? San duratti waan bootta isaan xiqqoo ilaaluun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo fi Amaaraa hariiroon isaa cimoo akka qabu. Badii gara fuuldura amman dura hojjetame irratti haasa'anii mul'ata waloo lafa kaa'atanii deemuu qabanii jarri hawaasni lamaan kun waliin jiraachuun waan rabbi uumedha. Siyaasa isaanii wal qixxeeffatanii deemuun Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatiif barbaachisaadha jedheen itti amanan. Jecha Oromaaraa amma isaan faashina godhan kana waggaa eega dura waggaa dulloomne namana waggaa 10 dura Washington DC basementii naaf yaaree xababuu popularize goone beeyta. Garuu waan kana waggaa goon of eeggannoo guddaadhaan. Gitabittoonni Amaara keessaa bahan uummata Oromoo irratti akka guddaa hojjechuun isaanii hin waakkatamu. Madaa guddaa uummata kana irratti hojjetanii jiran. Yaadannoon sun historical memory is very dangerous. Akka ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaan akka isaan taphatan kana miti. Madaa kaleessaa san hoo danda'ame hogganoonni hawaasa lamaanii walii dhufanii historical wrongdoing, historical injustice kan jennuun daba yakka seenaa keessatti hojjetame uummata dabni irratti hojjetame saniif dhugaa galchanii madaa san fayyisuun gaarii ta'uu danda'a. Sun yoo kan hin danda'amne taate tursiisanii gara fuulduraa deemuudha malee wanni kaleessa addisuun godhe uummata Oromoo fi Amaaraa wal fichisiisuu danda'a. Madaa haaraa deebisee deema jechuudha. Rakkoo uuma. Kuni adeemsa bifa saniin amma godhamu kuni rakkoo guddaa qaba. Biyya baay'eetti biyyoota baay'eetti walitti bu'iinsa yoo fidde warra Armaniif Turkii yoo fudhatte wanni hanga irraa wal xamarsiisee jiru tokko waakkachuu tokko wakka dagachuu diduu dhabuu isaati. Oromoon amma seenaa anolee narra ga'ee naa amanaa jechaan jiru beekta. Bakka anumaaf qofa yaadannoo kiyya afaan haa taa'u jedhe kan calanqootes. Sanirratti ormi hoggaa mormu obsaa gadi qabaa deemne. Si keessaa bahee garuu namni tokko si keessaa bahee waan san hoggaa godhu tarii murnoota wayii gammachiisuudhaaf ta'a. Waan Oromaaraa sanuu hin diige riseet godhe beektaa amma dubbiin kuni Oromaaraa 2.0 ta'uu qaba ture miti wanni kun. Baardaaritti aansee gara fuulduraa ceesuu qaba ture. Mariin silaa waa'ee seenatii miti. Dhiyeenya kana wal afuufaa jirti paartiin lamaan. In fact hariiroo Amaaraa fi Oromoo miti kan botti godhame hariiroo ADP fi ODP ti. Ulaa cufatanii garaagarummaan keenya maali? Akkamitti waliin cimnaa? Ajandaa garii akkamitti kanarraa kaafna? Ajandaa haaraa akkamitti baafna jedhamee mari'atamuu qaba ture malee waan kaleessa hawaasa lamaan kan addaan qoode daranuu addaan qooduudhaan irratti deemuun natti mul'atu. Akkuma Iska'eel jedhetti bifa kanaan Oromoo hoogganuu dhiisiti Oromoo fuuldura dhaabbachuun hin danda'amu. It's impossible. Paartii biyya kana gaggeessu paartii Oromoon gaggeessa jedhurraa dhiisiti paartii biraa shushuukkee irraa wanni akkanaa fudhatamuu hin danda'u. Kana isa qofa irratti miti. I think they have to sit down and think. Waan baay'ee dhoksine beektaa waggaa darbe kana keessatti waan baay'ee callifneetuma dabarre. Fakkeenyaaf yeroo warra Abaaw Shanee wajjin wal lolan wantoonni dubbatamaa dhufe isaan bira darbee waan sabboonummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo baay'ee xureessu ture. Interviin goonee dhaabsisuu yaalle. Amma garuu bifa kanaan san biraa'u darbamee sadarkaa saba bal'aa ittiin tuquun deemuu irratti rakkoo qaba. Kan amma heeranii kaafte. Kan man siin jedhee bara sabboonummaan Oromoo ititeet obsa guddaa horateet humna guddaa osoo qabu callisee ilaale. Sabboonummaan Oromoo waan heera mootummaa gaafachaatu hin jiru. Waan heera mootummaa isaa guutamuu qabu hin dhiise beekee hanaa bultu jedhe. Gaafii Finfinnee hin dhiise. Gaafii afaan Oromoo hin dhiise. Gaafii daangaa wal qabatu hin dhiise. Hin tursiise. Naafaa turtuu. Yaa ijoollee koo adaraasitti kennadheera. Malkuma kana naa ceesisi itti naa dabalin jenneen bara. Ba'aa takkittii tana itti naa dabalin jenneen. Naa daakin jenneen midhaan dheedhii naa daakii qixxatti naa jijjiirin jenneen. Malkaa san naa ceesisi jedhe. Irraa hir'iseet ormaa kennutti seenee jechuudha kun. Gartee kanaafi Iska'eeliin I disagree with him. Waan heera mootummaatu gaafatamaa hin jiru sabboonummaan Oromoo. Kanuma heera mootummaatu haa bultu jedhe. Gara biraatiin garuu
heera mootummaa kana daaknee ceenaa yeroo jedhus dhiisaa sabboonummaa qacaleedha reefu ba'e jennee sosobaa jirra miti. Kan amma ana beekta eenyu shuumame fennu shaarame is irrelevant sanii miti wanni guddaan garuu wantoonni wanni irratti dhiyaanne Oromoon wanni gaafate naa dabalaan jenne kan qabu garuu seera isaa harkaa buusu hin du'a malee ittiin dhiisu. Afaan Oromoo irratti no way. Gadaa Oromoo irratti no way. Seenaa Oromoo irratti no way. Qubee Oromoo irratti no way. Kana beekuu danda'uudha qaban. Waa'ee Finfinnee haa bultu furuu dandeenya. Waa'ee afaanii haa bultu furuu dandeenya. Waan garuu dhiigaan arganne deebifnee diigne yoo kajaan taate isaantu diigama malee impossible kun hin ayyamamu beekta. Kanaaf haalli amma argaa jirru haala amma isaan itti deemaa jiraniin Oromoo keessaa hubaasaa jiru beekta. Gara tokko tokkotti immoo keessee ilaaltu. Yeroo dhiiroo haqa Oromootu keessaa iyyaa jirallee beekta akkasittus godha. Maaliif? Waan isaan waggaa 27 at least haga lammaan dhufutti nama keenya godhaa turan. Sabboonummaan Oromoo way garaa qofa bal'ataa bannaate. Hin baadhate dhiisee fi barbuu yakka isaan hojjetan yakka isaan harka wayyaanee ta'anii hojjetan dhiisee fi bakka kan kalee darbeera. Erga amma dhugeeffannoo koo naa galchite dhugaa kiyya naa galchite nagaan hawaasa keessa jiraadhu qofan jennee ni bara. Homaa miti. Bakka biyyaayyuu bulchi geggeessi. Warra yakka hamaa hojjeteen haafanni faana hajjeefaman hin jenne. Karmarraa si qaa'een. Waggoota darbe kana keessatti maal agarre? Warra nama keenya saamaa ficcisiisaa ture. Aangootti muudu sanbira darbamee immoo har'a alagaa gammachiisuudhaaf madaa Oromoo irratti soogidda firfisuu dhufe jechuudha. I think Professor Mee dubbii dhimma seenaa kanaa marii keenyaadha keessa baanati. Dubbii aanolee achumaan kaafnaatillee nama seenaa waan taateef dhiqoo diriirsinee dubbanneetiin sagantaa keenyaadha keessa baana. Dubbiin aanolee kuni jecha tokko qabda epistemological violence. Qabsoon biyya kana keessa ture qabsoo siyaasaa qofaa miti. Qabsoo beekumsa haqa kan kee dhoksuullee adeemsa akkasiisit ture. Ammoo isanii warri seenaa kunillee hojii guddaa hojjettanii turtanii more or less Oromoon seenaa ofiin beeka. Osoo haala kana keessa jirru dubbiin aanooleen tun dhuftee kalee Amboorra dubbatamte. So mee walumaa galatti beekumsa haqa Oromoo seenaa Oromoo dhoksuudhaan kanarratti haala itti adeemamaa ture hanga tokko nu diddiriirsiti. Dubbii aanoolee kanas waan jettu nuun jedhi keessaa nu baase. Dura Oromoon seenaan wayyuu hin qabuudha kan jedhamu kan ture. Seenaa mataasaa hin qabu kan inni seenaa iyyuu argate gaafa Itoophiyaatti galeedhaadha. Isa dura seenaan qabuudha. Waa'een aanoolee waa'ee calii calanqoo seenaa miti. Waan katabamee barreeffamee jiruudhaadhaan iyyuu miti. Akkasittis hin jira. Hamma yeroo dhiyoo kanatti namoota warra harki irraa murametu ture. Warra harmi irraa murametu ture. Ijoollee isaaniitu jira har'a. Waan seenaa miti kun. Waan seenaa haaluu miti kun. Ijoollee isaaniitti waan warra keessan irratti akaakiluu keessan irratti ta'e sun soba jedhanii achi as ba'uudha. Halagaanutu godhe sabab siyaasaatiif godhanii jettee yaadda. Kuni garuu akka warri Booranaa jedhanitti kun waan falfalaati. Waan ati beettullee ittiin si wal'aalchisuudhaaf deemudha. Oromoon kanan godhu silaati. Waan ati beettu waan ati qabdu si wal'aalchisuuf sittiin deemu. Kun waan argaa dhageettiitiisiin jechuuf hin jedhi. Durallee taanaan waan dhageenyedha. Waan warra keenya nutti himanidha. Katabamees waan jirudha. Waan argamudha. Har'a waan argamudha. Namni warri du'an warri akkas ta'an awwaalamanii jiru lafee isaanii gadi baaftee arguudha waan dandeessudha. Waanuma seenaan jedhedha jettee seenaa keessatti waan dhiistu miti. Waan amma jiraataadha. Waan amma yaadannoo keessa jirudha. Waan Oromoon beekudha. Waan ijoolleen isaanii jiran waan beennudha. Kanarratti silaati gara sana maaloo isaan keessa waa'ee seenaa keessayyuu maaltu isaan geesse.
garuu wanni kaleessa godhame suni ammallee keessa deebi'uuf hin deema. Waan kaleessa jedhame suni daangaa darbeera. Daangaa darbeera. Waan daangaa darbe mosichi eenyutu fuula ODP ta'a. Eenyutu mul'ata ODP fakkaate. Amma kaleessa dheengaddaatti lamuu simee ture lamuu simee hattummaadhaan beekamaa jennaan achirraati kaasanii lafa meetekitti ergan. Lafa baay'ee ifaa ta'etti hojii isa jalqabde achitti fixi akka jechuu. Sichi immoo fuulli isaa addisuudha ta'a. Fuulli ADP addisuu ta'eetiti addisuutu deemsisuu danda'a gara fuulduraatti uummata fuulduraa deebi'ee ODP'n of jijjiiree waa tokko illee nan jijjiira nan hojjedha jechuudhaa fi fuula isaa sana geeddarachuutu irra jira nama fudhatamaa ta'e godhachuutu irra jira jechuudha. Yoo immoo kanattis dandabala obbo Shimallisitu Oromiyaa kana bulchiisa ta'e geggeessa yoo jedhama ta'es gara fuulduraattis hin deemsisa yoo jedhama ta'es namichi kun akka seeraatti caffee Oromiyaa keessa jiramanii caffee Oromiyaa keessa namni jiru pirezidantiin Oromiyaa ta'eeti kan inni bulchuun irra jiru. Maaliif aangoo isaa fudhatee hojjetu yoo kanaan hojjetama ta'e aangoo isaa sababii maaliif fudhatee hojjetu kanaafidhaan kan namni shiratu hojjetamaa jira. Shiratu hojjetamaa jira ifatti shiratu hojjetamaa jira. Shiraan buyyan bulchitu kan jedhamu kana dhabar. Hattuu tokko sirraa fuutee iddoo kanatti jettee hin dandeessu. Waan hin taane nama dubbatu fuutee akkasitti dubbadhattee haqa Oromoo dhoksaadha deemuu irra hojjetaadhaaf deemuudhaaf hin dandeessu. Jalqaba wanti jijjiirame kun ODP biyya kana keessa nan hojjedha jedhee jedhuudha. Kun immoo mootummaadhuma federaalaa ilaallata maaliif ODP keessa waan bahaniif. Yoo biyya kana keessatti nan deemsisa jetta taate sirreeffachuu qabda paartii kee ofiif yoo waa gochuudhaaf dandeessa taate yoo Oromiyaas nan bulcha yoo jetta taate seeraan hojjechuu qabu seera ala hojjechuudhaaf hin danda'an. Dhumarratti waa'ee ODP'tii fi waa'ee Amaaraa fi Oromaaraas irra jalqabne jedheetan hin dhiise. Gaaffiin warri Amaaraas kaasan gaaffii Oromoonis kaase amma yoon seera qabeessadhaan jedha. Seera ala miti hin bulfate malee hin dhiifne. Hin bulfate malee hin dhiifne obsaaf jedheeti ijoollee keenyatu aangoo irra jira. Hin obsinaaf jedheeti kan inni miti. Naannoo Amaaraattis sabboonummaan kan inni yoo ka'e yoo gaafatte gaaffii eenyummaa irratti Amaarri hin jirtu innaan lakki jirra jedhee tachi as bahe miti. Lammatas immoo kan isaan ka'anii fi lafa keenyatu nurraa fudhatame walqaayita ta'u lafatu nurraa fudhatame jedhaniit kan isaan socho'aa turan. Sadaffaan ofiin of bulchuutu nurra jiraadha. Tigraay duwwaan nu bulchuudha jedheeti. Kan Oromoos kanuma. Sababii kanaafi sadarkaa ummatichaatti gaaffii ummatichaa irratti yoo ilaalte wanti wal rukutu hin jiru. Sobuu irra hin jiru ture jechuudha warri ODP. Jara kana warra mootummaa aangoo naannoo Amaaraa irratti ba'e. Himata isaanii itti tolchuudhaaf isaaniin ammayyuu gabbara isaaniitii jiraachuudha jecha haqa Oromoo gad deebisuun hin barbaachisu ture sadarkaa ummataatti yoo ta'e sadarkaa gaaffii ummataa yoo ta'e yoo sana irratti ta'e kan Oromootiif kan Amaaraa waan adda ta'e iyyuu hin qabu. Kanaaf waan gargar baastu iyyuu hin qabu gaaffii tokko irratti waan wal gargaaranii naannoo isaaniitti of bulchanii naannoo federaalatti immoo waliin bulchanidha. Waan rakkoo hin qabne rakkoo kan itti uumaa jiru ODP'dhaaf ODP fi ADP'dha malee ummata keessa wanti hin jiru. Oromoodhaaf Amaaraan akka Jawaar jedhe wajjiniin jiraateera. Wal beeka ummata wal beekudha. Deemsisuudhaaf hin danda'a. Isaantu keessa lixee dubbii balleessaara maaliif gaaffiin isaanii fi gaaffii ummatichaa miti. Gaaffii aangoorra turuuti jarlachuutiifu. Sanan sababii kanaatiifiti waan ta'uudhaa hin deemne kan achi gadi nutti tuuluudhaaf adeemaa jiru. Isiinis hin baaftu. Kanaaf ofirraa jalqabaa yoo waa kana gara fuulduraatti seenaa keessatti yaadatamuu miti. Ji'a tokko ji'a lama keessa turre biyya kana iyyuu bulchina jechuudhaaf adeeman lafa jalqabdan sanarraatii fi fuula keessan tolfachuurraati jalqabaa jedhee sanan hima jarlachuutti. Galatan Profeesar Isqeel wanti hafi jira Jawaar. Wanni baay'ee hin jiru garuu wanti yaaddessaa jira. Rakkoon dandeettii guddaan jira. Oromiyaa keessatti hojii hojjetamaa jiru. Tibba darbee nama hoggaan lamma federaala keessan wanni jedhamaa ture maali? Lammaan hojii guddaa dhugalleedha. Hojii yeroo isaa bal'aa abii gargaaruu irratti dabarsaa ture federaalatti. Achi geessuun tarii Oromiyaa akka miidhu osoo beeknu wanni gochuu danda'a. Warreen amma dargaggeeyyii ta'an kun yoo dhufan humnaan hojjechuu danda'u. Humnaan hojjechuu danda'u. Kanaaf nu hin gargaara jechaa turre. Guyyaa sadan afran kanatti warri wanni agarre. What is the mission? Mishiniin isaa sirna bulchiinsaa Oromiyaa keessatti laaffate kana deebisanii jaaruu osoo hin tahin
sabboonummaa Oromoo irratti duuluu akka ta'e agarre. San qofaa miti. Waan reefu kaasee jira. Shimalis miseensa caffee tahee osoo jiru maaliif itti aanaa ta'e jennee waggaa qorannu hojii irratti ilaalleeti yoo hojiidhan of mirkaneesse if he proves himself pirezidantii goona. Oromiyaa mallamaa majaana hunde. Maal training groundiidha Oromiyaan. Itoophiyaa bulchuurra Oromiyaa bulchuutu ulfaata bara. Gurbaan yoo kanaaf qophiin taane nurratti barata. Oromiyaa irratti barata. Ummata kana irratti barata. Waggaa tokko be ummata kana hunduu jalatti gadi qabe. Malee bulchaan turre. Na maaliif aangoo guutuu wajji maan kennine waggaa jenne? Aangoo guutuun qabaatu. Kanaaf aangoo guutuu argachuudhaaf kittillayyoo ta'uu qaba jechuun federaalaaf. Ergamtuu ta'uu danda'a autonomii isaa Oromiyaan of danda'e akka of bulchuuf akka bulchaa aangoo guutuu qabuutitti there's a huge difference acting presidentii fi presidentii. Inni acting presidentii amma kan ta'e hojiidhaan laalamtee ol kaatadha. Deputy but acting as a president. He's a deputy president itti aanaadha acting kan ta'e. Prezidentii yoo ta'e itti gaafatamummaan isaa caffee Oromiyaatiif uummata Oromootiif sammuu isaa qofaaf. Sigalaa prezidentii yoo ta'e heera mootummaa Oromiyaa irra ifatti jira. Itti gaafatamummaan isaa caffee Oromiyaatiif uummata Oromootiif sammuu isaatiif. Prezidentii osoo hin ta'in hojii preezidentiidhaan yoo deemu taate itti gaafatamummaan isaa eenyuuf? Konfidensiidhaan aangoo tokko hin hojjetu jechuudha. Kanaaf ergama bakka biraatti itti kennamu fudhatee boru prezidentii ta'uudhaaf taxabaabaaqii ka tasfanyaadha. Sigalaa? No. This kind of joke need to end. Nde? Ummata miliyoona 50. Ummata daakamee daakee itti dhumee dinagdeensaa jalaa raamni ta'e ilmaansaa jalaa dhumtee dhufee waggaa tokko callisee isaan eegu. Har'a dargaggeessaaf hojii uumu ummata keenya miliyoona buqqee deemu qubachiisu lafa qonnaa dhaabatee kana eegalchiisuu kun osoo jiru ganda keessa deemanii aanolee waakkachuu fi minilik faarsu hell no. Kun immaan this is not acceptable. Wanni akkanaa kuni akkuma reefu jeetti ODP qofaaf miti. Paartimmaan hundumtu amma booda Oromiyaa bulchuun kan danda'amu sabboontotaa fi beektotaan yoo guutamte qofadha. Meritocracy dandeettiidhaan akka duratti abaluuf amanamaadha. Abalu jala kaataa soddaa abaluutiin hin ta'u. Meritocracy dandeettii yoo qabaate. Oromiyaa keessa immoo dandeettiin hammanatti jira. Qeerroon kun dandeettii hammanaa qaba. Obsee kaadiree kutaa jaa keessa forjidiin ol ba'ee callisee ilaalaa jira malee ce'umsa kanaaf jecha. Amma booda ODP'n isaa taatu paartiin biraatis Oromiyaan bulcha yoo jette tokkoffaa paartii dandeettii namoota dandeettii qabaniin guutamte ta'uu danda'uu qabdi. Lammaffaa yaalamin maawwalaa wal gamaa gaman odoon jallatiin sabboonummaa Oromoo fudhatee sabboonummaa yoo tuqan irraa akka kibriitatti nama qabattu yoo qabaate malee nam paartiin Oromiyaa bulchuu barbaadu amanamummaan isaa for once and for all gaafii tokkoon maletti Oromiyaa fi Oromoodhaaf ta'a. Kana jechuun saba biraa tuqaa miti. Saba biraa wajjin wal taanee biyya bulchuu dandeenya. Saniin alatti garuu Oromiyaa gadi qaba. Oromoo busheessaa seenaa isaa fokkisaa Oromoo immoo bakka buunee federaalitti jiraannaan no. Kanaaf gara fuulduraa deemna jedhamee yoo yaadamu taate amma serious discussion ta'uu qaba biyya kanatti. Oromiyaan akka amma kaayan kanatti buluu hin dandeessu. Guyyaa 3-4 dabre kanatti addisuuf Shimallis Oromiyaa bulchuu akka hin dandeenye mirkaneessanii jiran. This clear. San qofa miti. Seeraan malee Oromiyaan shiraan buluu hin dandeessu. Shira namni mallasa caalaa jiru hin jiru. Innu dadhabeet gubatee biraa du'e warri inni lafa kaa'ee biraa kufte. Seeraan malee shiraan Oromiyaan buluu hin dandeessu jechuudha. Seeratti deebiin barbaachisaadha. Amma dura jeenitiin ture tanaan hin fixa. Iduma itti waan ta'eetaa dhaga'uu didan malee. Ganama kanuma barreesseen ture. Sagaleen akaafee diddee diddiifatee dhagabareen argee beekta. Gadi ba'ee guyyuunuma akaafa jimaan turaa wayyooftu de. Lafti isii daabaarsa qabdi. Homaanuma diimatte siinuma akaafa. Green naa taate jedhee siinuma diimatte bica taate beekte. Sagaleen akaafee diddee diddiifatte jiru yeroon sun. Siigalee baay'ee ittiin shira mallasaa dhiisaa.
amanumummatti deebi'aa uummata Oromootiin ufitti deebisaatii deemaa jennaan Oromoota biraa ufitti qabuun hafet tokkummaa Oromooti dhaabachuun hafet namoota muraasa sabboonummaadhaan as bahanii uummata Oromootiin ufitti fide of keessa harcaasanii jechuudha. No way. Barri suni darbeera. Barri shiraan deeman. Barri sabboontoonni Oromoo dhiibaman. Barri sabboontoonni Oromoo qaallittii seenan. Baqatanii Suudaanii fi Saawud Arabiyaatti rakkatan dhumee jira. Waan tokko beekuu danda'uu qaban. Sabboonummaa Oromoo biyyuma tana diigu malee sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuu hin danda'an. Sabboontoonni Oromoos akka kaleetitti baqachuun dheessuun hin jiru amma booda. Kanaaf ODP'n Abiyyis warri achi keessa jiran they have to wake up amma booda nulleen shururuun hin jiru. Harka irra qaqqabuun hin jiru. Waan nutti mul'atu waan uummanni keenya beekuu qabu osoo irraa hin hir'ifne saaxilee himna. Karaa nutti mul'atu itti agarsiifna. Saniin alatti garuu kararraa jallatanii seenaa Oromoo fokkisu saba Oromoo warra biraa biratti jibbisiisuudhaaf deemne yoo kan taate uummata kanaan walitti bu'anii nuu walitti bu'anii jechuudha. Galatooma isin lamaanuu daawwattoota keenyas waan nu daawwattaniif galatoomaadha. Horaa bulaa.